ركوب يغنى تعمله ركوب يغنى تعمله فرمات انتو موتم مانكن يونا كيا بربادي جوار آگل لکیزو جوار اگر تو دینیا جوار میلا گینیا جوار هرکا گینیا جوار سامو گینیا جوار hoggana genya Fincilli diddaa gabrummaa bifa haarawaan halkan edaa godina Harargee magaalaa Hirnaatti eegaleeti jira. Qabsoon amma herna irraa finiinsifamtu gara guutummaa Oromiyaatti babal'achuudhaan mootummaa abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamuu fi paartii isaas biltsignaa dhabama godhuudhaan mootummaa Oromoo ijaaruudhaaf sochii jalqabdeeti jirti. Nagaasiin daganne akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo nageenyii fi jaalalli rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Antolchaa Hussein Maddaatiin oduu keenyaa guyyaa irraa keessatti Hirnaatti wiriirri mormii bifa haarawaan dhufi waa'ee koronaa vaayirasii gaggabaabsee gabaasa guutuu addunyaa kan isinitti himu ta'a. Oduu kana kan isinitti himu Antolchaa Hussein egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa tamsaasni keenya idilee bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroon YouTube channel keenya subscribe hin godhatin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Godina Harargee magaalaa Hirnaatti hiriirri mormii bifa haarawaan halkan edaa halkan walakkeessa dhufuudhaan mootummaa abbaa irree Itoophiyaa ariifachiisuun beekame. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkamitti gara aangoo kanaa akka dhufe namni wallaalee hin jiru. Dr. Abiy Ahmed aangoo kan qabate qabsoo hadhaawaan qeerroo Oromoo taasiseen qabsoo hadhaawaa hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo taasisaniin qabsoo hadhaawaa hooggantoonni paartilee siyaasa Oromoo taasisaniin qabsoo hadhaawaa aktivistoonni Oromoo taasisaniin qabsoo hadhaawaa ummanni bal'aan Oromoo taasiseen Dr. Abiy Ahmed aangootti ol bahuun nama hunda jalaayyuu kan dhokate miti. Dr. Abiy Ahmed dhiigaa fi lafee ilmaan Oromootiin aangootti ol bahee erga masaraa seenee booda dhiigaa fi lafee Oromoo san waakkachuudhaan Oromoo irratti duula hamaa gaggeessaa jira. Itoophiyaa san keessatti yeroo ammaa kana saboonni hunduu kabaja qaban garuu namni kabaja hin qabne yoo jiraate saba Oromoo qofaadha. Kan immootu kan godhaa jiru mootummaa abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ta'uun ifaadha. Dr. Abiy Ahmed Oromoo maaliif akka ajjeesu, Oromoo maaliif akka hidhu, Oromoo maaliif akka dararu, yoo Oromoon waa dubbate waan san faallatti hiikkatee Oromoo diinaatti maaliif akka laalu uummata Oromootti gaafii guddaa ta'eeti jira. Namooti siyaasaa bakka garaagaraatti inuma hidhaman gaafa uummanni isaanii nuuf haadhiif gadhiifaman jiranii gaafatan mootummaan gaduma dhiisafi. Torbaan darbe qofaan godina Walaayitaatti mormii guddaa godhameen mootummaan abbaa irree uummata Walaayitaa irraa yoo xiqqaate namoota gara 15 ajjeesuun akkasuma namoota hedduu hidhuun ni yaadatama. Uummanni Walaayitaa naannoo ta'uudhaaf gaafii yeroo dheeraa gaafataa tureef achirratti mari'achuudhaaf yeroo wal gahutti Dr. Abiy Ahmed makalaakiyaatti erguudhaan uummata Walaayitaa mirga isaa gaafachuudhaaf hiree murteeffannaa naannoo ta'uuf mari'ataa jirurratti mootummaan abbaa irree erasaa sana adda bittanneessuun namoota gara 15 ajjeese namoota hedduu hidhuun ni yaadatama. Mormii san booda Walaayitaatti gaggeeffameen keessaa'uu magaalaa Sooddofaatti wanni gaggeeffameen mootummaan abbaa irree yooma san hidhamtoota siyaasaa warra Walaayitaa hidhaa irraa gadhiisuun ni yaadatama. Garuu artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame, aktivistoonni Oromoo hedduun hidhamanii, hooggantoonni qabsoo Oromoo hedduun hidhamanii, miseensonni paartilee siyaasaa hedduun hidhamanii osoo jiranii uummanni Oromoo jarri kun akka gadi dhiifaman gumaan Haacaaluus akka bahu biyya alaa Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, biyyoota akka Afrikaa fi biyyoota akka Arabaa Beeruut keessatti illee hiriira mormii guddaa gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Biyya keessaas qabsoon lagannaa geejjibaa, qabsoon lagannaa gabahaa, qabsoon mormii daandii cufuun hiriira bahuun qabsoon garagaraa gaggeeffamaa tureera.
Garuu mootummaan abbaa irree kun tuffii uummata Oromoo irraa qabu irraa kan ka'e uummata Oromoo fi gaafii isaatillee bakka osoo hin kennin hafuudhaan uummata Oromootitti kolfaatu jira. Yeroo ammaa kana yoo xiqqaate kan baatii kana keessa hidhaman qofti qeerroon 10,000 ol mana hidhaa fi manneen barnootaa garaagaraa keessatti hidhamanii dararamaa jiru. Yoo xiqqaate qeerroon 300 ol baatii tokkoof walakkaa kana keessatti du'aa caaluu booda hidhamanii jiru. Ammas kan gidirfamaa jiran hedduudha. Kan biyyarraa baqataa jirus hedduudha. Kana kan godhaa jiru mootummaa dhiigaa fi lafee uummata Oromootiin aangootti ol ba'e kan amma Oromoo waakkateedha. Ummati Oromoo mootummaa kana yeroo dhumaatiif ofirraa kuffisuudhaaf qabsoo keessaa fi alaan finiinsaa jira. Yeroo ammaa kana qabsoon keessaa fi alaan bifa qindaa'een finiinee socho'aa jira. Ummati Oromoo biyya alaa jiru keessumaayyuu hiriira garaagaraa gaggeessuudhaan mootummaa kana dhageettii inni addunyaa irratti horate qileetti harkaa dabarsaa jiru. Qabsoon Oromoo hundaan finiinuu qaba jechuudhaanis qeerroo fi qarreen Oromiyaa iyyaamicha dabarsanii jiru. Uummanni biyya alaa waan gochuu dandeettan hunda godhaa. Nu qeerroon biyya keessaa lubbuu teenna uummata Oromoo fi Oromiyaaf jecha kaffaluudhaafis qophiidhaa jiranii jiru. Kana murteeffachuudhaan halkan edaam godina Harargee magaalaa Hirnaatti qeerroon sodaa qawwee injifachuudhaan daandiitti bahi down Dr. Abiy Ahmed down Dr. Abiy Ahmed must go free Jawar Muhammad free Baqqala Garbaa free all Oromo political prisoners jechuudhaan gaafii isaanii dhiyeeffataa jiru. Halkan edaa irnatti fincilli dhohee yeroo ammaa kana guutummaa Oromiyaatti babal'achuudhaaf qeerroon Oromiyaa haal duree hunda xumureetu jira. Qeerroon Oromoo kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhiha jiru yeroo dhumaatiif mootummaa nafxanyaa kan ofirraa kuffisee mootummaa Oromoo ijaarrachuudhaaf hafuura tokkummaa, hafuura jaalalaa, hafuura nagaa, hafuura dimokiraasii fi hafuura injifannootiin qabsoo isaa bifa haarawaan itti fufeetu jira. Hirnatti halkan edaa mormii cimaa gaggeeffameen mootummaan Itoophiyaa akkasuma kaabinoonni fi biltsiginnaan hundumti ishee akka malee rifachuun isaanii ni yaadatama. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeessi gama kanaan jiru kana fakkaata. Amma waa'ee gabaasaa koronaa addunyaa isinitti himna. Vaayirasiin koronaa addunyaa irratti namoota miliyoona 21,600 fi 17,972 qabeeti jira. Yeroo baatii 8 hin caalle keessatti koronaa vaayirasiin namoota miliyoona 21 walakkaa qabu jechuun waan akka malee ulfaataadha. Namoota miliyoona 21 walakkaa kana keessaa namni koronaa vaayirasiin ajjeese nama 700,000 fi 69,600 tahuu gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa ni agarsiisa. Namoota miliyoona 21 walakkaa kana keessaa namooti fayyanii yeroo ammaa fayyummaa isaaniitti deebi'an immoo namoota miliyoona 14 fi 334 tahuu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksisee jira. Biyyoota kanneen keessaa kan akka malee dhibee kanaan miidhaman yookaan jiraatu taateen Ameerikaadha. Ameerikaatti kan dhibee kanaan qabame nama miliyoona 5 fi walakkaa ol yoo ta'u Ameerikaa keessatti namni dhibee kanaan du'e nama 100,000 fi 72,606 tahuu gabaasni ni mul'isa. Itti aansuudhaan biyyi dhibee kanaan akka malee miidhamte Biraazilii. Biraazilitti nama miliyoona 3 fi 317,882 qabame gabaasichi akka agarsiisutti. Kanneen keessaa kan du'e nama 100,000 fi 7,297. Indiyaatti immoo nama miliyoona 2 walakkaa oltu qabame. Kan du'e ammoo nama 50,000dha. Ruusiyaatti nama 900,000 fi 17,000 oltu qabame. Afrikaa kibbaatti nama 500,000 fi 83,653 tu qabame. Peeruutti nama 500,000 oltu qabame. Meeksikootis nama 500,000 oltu qabame. Kolombiyaatti nama 400,000 fi 56,000 oltu qabame. Chiiliittis nama 300,000 fi 83,000 oltu qabame. Ispeeniittis nama 300,000 fi 58,000 oltu qabame.
Iraanittis nama 341,041 oltu qabame. UKttis nama 317,017 oltu qabame. Saudi Arabiyaattis nama 200,297 oltu qabame. Arjentiinaatti nama 200,289 oltu qabame. Pakistaanittis nama 200,288 oltu qabame. Banglaadeshittis nama 200,274 oltu qabame. Itaaliyaattis nama 200,253 oltu qabame. Turkiyaattis nama 200,248 oltu qabame. Jarmanittis nama 200,224 oltu qabame. Faransaayittis nama 200,000 oltu qabame. Iraaqittis nama 172 oltu qabame. Filipiinittis nama 157 oltu qabame. Indoneeziyaattis nama 137 oltu qabame. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya haalli koronaas bifa kanaan deemaa jira. Ta'us garuu ammatti koronaan bifa jalqabaa sanirraa xiqqoo isii hamma ta'e laafinaan agarsiisuyyuu saffisni isaa kama duraasanii ammallee uummataaf yaaddoo guddaadha jedhaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo ammaaf odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo keenya yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.